isaan ana sarpiraayizii gochuudhaaf qophaa'aa jiru. Ani immoo akka tasaa irra geetan sarpiraayizii isaan godha. Hordoftoota 100 geenya jirra. Egaa har'a kana ilaalchisuudhaan biiroo keessaa hojjettoonni sagantaa addaa qopheessaa jiru. Ani immoo sagantaa kana irratti argamuu akka hin dandeenye bilbilee kanan itti mutaa jechuudha. Namoonni subscribe nu gootan hundi keessan galata qabdu nu waliin tura. YouTube channeliin keenya yeroo gabaabaa keessatti subscribe 100 galee waan jiruudhaa fi har'a boortu jennu utuu waraabiin har'a geenye dhiifamu nu godha. Egaa akkuma argitanii hojjettoonni dhaabbata kalaqan hojiitti jiru babbareechaa irraa sagantaa kana kan qopheessine galataa nuti hin beekne surprise gochuu yaadaa jirra. Ani immoo amma maammee irratti bilbileetan dhufuu hin danda'u sagantaa wayii hin qabaa waan mudateera jedheetan bilbilaa fi na hordofa. Bilbila keenya laawudii gooneet maal akka inni jedhu dhageenya. Hello. Hello maamme. Akkam? Nagaa akkamii? Faayilii isaan fixaati? Yoo danda'ame akka deemu goona xiqqoo ishee turuu kiyya nafu. Biiroo wayiitii dhimma hojiitiif naa bilbilanii amma ariifachiisanaan deemuu qaba. Armooshii eegaan jira faayilii amma deemuu qaba. Amma dhufuu qabdaam galu. Beeka ka maaliin godhare kunis dhimma ariifachiisadha dhimma hojii waan ta'eef yoon qaqqabe dafee dhufuu nan yaala. Chaappaatti gootee ani fuudheen deema rakkoon qabu geessee ma deebita. Yoo itti dhufne immoo waan tokko milkaa'u waan ta'eedhaaf. Amma dhufuu qabdayyuu. Nan dhufaam garuu amma dhimmi kun ariifachiisadha. Sittan hima waan jiru. Hin danda'u asiin jechuudha fi jedha waan haaraa jiraate natti himta. Maalumaafuu daftee dhufuu yaalime. Dafee dhufuu nan yaala hin danda'e. Haa ta'u ariifadhu. Guyyaa gaarii. Jabaadhaa. Jeedii faadhaan isaanii faadhaan jabaadhaadhi. Haa ta'u. Bye. Maal godha? Sa'aatii xiqqoo irratti eegne akka dafee har'a galuu qabutti ni eegnu wayyu. Egaa akka dhageessan kanadha hin dhufu jedheenira. Isaan ana sarpiraayizii gochuudhaaf qophaa'aa jiru. Ani immoo akka tasaa irra geetan sarpiraayizii isaan godha. Dafee dhufuu chaaraan galuuti. Maal jedha? Maaloo sababa addaa fidaami. Nuyyootti bilbilee shakkuu danda'a waan ta'eef irratti eegne sa'aatii xiqqoo turre eegna bakka. Abbaan tokko waa tokko ta'eedhaati sababa uumatti dabala. Kuni bu'aa tokkicha. Naannoo fayyada malee tariidhaan har'a dhufuu dhiisuu danda'a. Amala galuu akkuma beektanii. Maal taatee dhaabbattu sin? Galuu ni dhufu. Itti deddeebisuu bilbilaan shakkuu danda'a. Kanaafuu dhimma hojiitiif an ture sa'aatiin turte eeguu qaba. Akka har'a kabaynu maaliin beeke? Maaliin beeke eenyutu itti hime? Galuu danda'a. Eeyyamichi hin teettee manatti galchu. Maaliin itti hima ittiin himne? Maal yeroo Namoonni subscribe nu gootan hundi keessan galatooma. Carraa kanaan immoo giveaway tokko qabna. Badhaasa tokko qabna. Viidiyoo kana jalatti nama koomentii gaarii barreessee laayikii guddaa argate nama 3 fi giveaway wayii qabna. Isa jalqabaatiif qarshii 2000. Isa lammaffaaf qarshii 1000. Isa sadaffaaf immoo qarshii 500 badhaasa qopheessinee jira jechuudha. Subscribe godhee koomentii gaarii barreessee laayikii guddaa kan argate namoota 3 kanaa fi waan haaraa qabna. Nu daawwadhaa nu waliin tura. Amma gara biiroo. Kaameramaan na hordofe. Saamu'eel Abbabee jedhama. Production design kalaqaan entertainmentidha. Gaaffii tokkoon gaafadha. Gaaffichis akkasidha. Erga dhufteetii turtee mamii geessee yeroo as turte keessatti immoo galataa akkamittiin argite haala hojii isaa walitti dhufeenya keessa akkamii galataa akkamitti ibsita mee carraa kanaatiin wanta kanaan dura galataa taasifte hin beekne hunduma keessanidha by the way gaaffiin kun irraan deebi'u tokko tokkoon isin gaafadha jechuudha. Ergi mana kalaqan dhufee waggaa tokkoo fi baatii 2 lakkoofsiseera. Galataa as duwwaatti miti kanan beeku waliinan guddadhesi. Galataa wajjin hojjechuu jechuun nama jabaa wajjin hojjechuudha. Galoo nama jabaadha. Nama jaalalaati. Jechaan itti ibsuun qabu waa'eedha. Egaa hordoftoota keenya viidiyoo kana kan waraabaa jirru Galataa maleedha. Galataan viidiyoo kanas hin beeku. Isaanis immoo miira isaanii Galataa biratti miti kan isaan ibsachaa jiranii bakka inni jirettidha. Viidiyoo kana waraabamee editee boodadha kan inni miira isaanii miira Galataaf qabnu akka itti ibsinu kana kan inni dhaga'u jechuudha. Waa baay'ee bareeda baatee baay'ee bareeda. Thank you abbaan kan hojjete Saamu'eel dhamiti. Erga hojii asmaana kanatti jalqabee waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokko kana keessatti immoo diramtiire baay'ee
yeroo addaa qabaannee turre galoo wajjiniin hojjechuun immoo hundumti keenya akkuma beeknu yeroo galoon hin jirre baay'ee isatti himnee yoo hin beeknes hin haasofnaa baay'ee carroomuudha dhuguma akka hojii gaggeessaatti miti akka obboleessaan gafaa keenyatti yeroo balleessinu nu gorsaa dadhabina keenyatti immoo nu jajjabeessaa akka baqa gorsaa fi akka hiriyaatti nu wajjiniin hojjete cimina gurguddaa hirkoo xumurreerraa araddaas immoo hojii gaggaarii jalqabne akkasumas fooloowersii 100 amma horannutti wajjiniin turreerra kanatti baay'een gammadaa galoon immoo nama baay'ee dinqii nama baay'ee hojjetaa cimaa jedhamu obboleessa gaarii baqa jechaan ittiin ibsuun qabu sin jaalladhaa nu jiraadhu jechuun ni barbaada. Galatoomi addoon baadawee gaafa interviin jiruu fi gaafa sagantaa tokko qopheessinu namni akka isheetti seeraan ibsuun jiru baadawee karaa kanaa isheen dinqisiifadha ati kennaa addaadha itti fufi hoostii gochuu yaali ati mee wanta kana bakka kanatti qabadhume. Tole asumaan ati immoo akkas taanaan hoostiin ta'a taanaan sumarraan jalqaba. Galoon baadawee waggaa 4 duradha kan itti wajjin hojjechuu jalqabne amma miti xiqqootiin irra bubbuleera waan baay'een irraa barii nama hojiidha baadawee nama hojii. Nama irrafne namni uummanni gaafa bakkeetti arginu nama carraan tokko nuu kennameenaan bakka kana geenye wayiidha garuu nama halkaniif guyyaa hojjetu baadawee galgal editingii ummataa sagaliitti nama taa'uu danda'u iskiriiptii nama barreessuudha nama hojiidha gaafan isa ilaalu nan jajjabaadha baadawee isa bira dhufuun koyyuu hojii maal akka ta'e na barsiisa nama baay'ee dinqisiifadhu akka rool moodelii kootti yaaduu nan danda'a baadawee maaliif asii deemee bakka biraatti dhaquu danda'a dhugaan jiru kanadha baadawee galataa nama hojiidha. Thank you jechuun barbaada industirii aartii oromoo keessattis immoo nama waan guddaa jijjiiruu danda'udha diraamaa araddaa barreessee daayirektii godhee hundumaa piroodakshinii ofii isaa danda'ee diraamaa ergoos akkuma odeessiin hundi isaanii beeku nama cimaadha duubarra waan jiruudhaafdha kan namni hin beekne so galoo thank you sin jaalladhaa si wajjin hojjechuu koodhaaf an carraan qaban jedha galatoomi galoo. Nama akkasitti waa'ee keebsu qabaachuu keetti immoo baay'ee akka gammadu nana mana. Ulfaadhu haadhooku. Gara biiroo deemaa jirra. Isaan galataan hin dhufu jedhanii egaa waan ta'e gochaa jiru yoona jedhee yaadu kan hojii isaaniitti deebi'aniiru. Ani amma imalarra jira suuta jennee dhokannee biiroo keenyee kan isaan naasisnu ta'a jechuudha. Isinis nu daawwadhaa nu wajjin tura namoonni sabiskiraayibii nu gootan namoonni nu hordoftan hojii keenya jaallattan hundi keessan galatoomaa isin waan jirtaniif kunoo 100 geenyee jirra. Ammas immoo hamma 500 geenyutti sagantaa akkasiin qopheessinu. Namoonni sabiskiraayibii goone gamanumaa sabiskiraayibii godhaa maatii nu ta'a namoonni hojii keenya jaallattan hundi keessan immoo ulfaadhaa komentii gaarii nama barreesseef immoo akka sila jedhe badhaasa qabnaa komentii barreessaa laayikii godhaa sheerii nu godhaa viidiyoo kana. Odeensiin keenya garuu kan nu baruu qabdanii nuti haasaa pirootokoolii haasa'u jennee miti miira keenya isa dhugaadha. Galoon hin beeku waraabaarraa kaameraanis meeshaan kan keenya waan ta'eedhaa fi bakka biraatii waan finnu miti asumarraan piroomooshinii haa ta'u laata meeshaa qabaachuu keenya. Gargaaraa piroodakshin manaajerii fi beesti booyii keenyadha waan baay'ee jijjiiraa jira gara fuulduratti waan guddaa nama hojjechuu danda'udha. Ermiyaas Bahaaruuti mana kalaqan erga dhufe ji'a 3-4 baay'een caalu garuu guutummaa isa waggaa kana asuman ture ergaan hojii asitti eegaleedha. Manni kalaqan ani ibsuun ani hin beekoni waan baay'een sanarraa baradhee guutuma Ermiyaasumti eenyuma akka ta'e mana kalaqan ergan dhufe piroodakshin maanaajarii irra kaasee maanaajara keenya irraa kaasee ediitara irraa kaasee waan baay'eedha iftoominaan wanna hundumaa haalan si barsiisu maal jedhee akkan isaan galateeffadhu qabu galata guddaan isaan irraa qaba. Galoodhaaf yaada jettee fi dhuguma galataa jechuun akka abbaa siin lolaa akka hiriyyaa ammoo si gorsa dhugaa anaaf galataa rool moodeelii koodha dhuguma nama lama taaneerraa jira rool moodeeliin keenya galataan innaa kanadha galoo sin galateeffadha nama jabaadha nama hojii jaalatu nama hojiidha fariifatu yeroo hunda iskiriiptii yeroo barreessurree viidiyoon galgala yeroon isa waraabu irraa kaasee tooni haalli inni itti iskiriiptii barreessu halkan guutuu hojii maal irriiba maal osoo hin jedhin baay'ee namatti tola nama hojiidhaaf dhama'uudha baay'een isa kabajaa akkasaa ta'uun barbaada gara fuulduraattis. Nama akkasaa ta'uu hawwu jira jechuudha. Sin jaaladha galoo jechuun hin barbaada. Faadhu ati obboleessa isaadhaa kana caalaa ibsuu dandeessaa. Gaafa akkasitti turtu miira keessa galteetudha kana taasaa jirtu gara biraa namni tokko afeeraa geedoon utuma isaa hundina waraabduu kootu gidduutti gali. Nama jabaa kun maal isinitti fakkaate? Boodigaardii keenyadhas galataan qobaan deemu yeroo sagantaa gurguddaa deemu nama jabaa kana qabna. Geediyoon Ittaanaa jedhama.
editara keenyaa fi saawundi maanii keenyadha. Yaada kee miira kee asmaan ibsan. Tole ergiin gara mana kalaqan dhufee baatii 3 ta'eera. Isa kana immoo asii hojjechuun koo hawwii guddaa ture. Gooftaa galatu hawwiin koos naa dhugoomeera. Galataa akkamiin beekta sanaan jettee fi galataa kan hin beeku. Kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti egeree miidiyaa irratti sitkoomii isaan hojjetan maal nan hordofan ture. Nan ajaa'ibsiifadhan ture. Achi immoo waaqayyo na gargaaree gara hojii daabingii manaajera keenya ta'ee isa waliin carraa hojjechuu argadde. Yeroosis nama baay'ee irraa badadhu ture. Amma immoo waaqayyo na gargaaree gara mana kalaqan dhufee galataa kan itti ibsu ijoolleen baay'een jettaniiru. Ermiin jedheeraati jettee Saamiin jedheera. Rool moodelii nama hundumaadha. Inni qofaa isaayyuu mana barumsaadha. Dhugaa waan baay'een irraa baradhe. Ofii keef gatii akka tofii laatu nama si godhuudha. Taayimii maal akka ta'e irraa baradheera. Galgala amma ati jettee amma sa'aatii 9:10 gaafa teenya idiiti goonu maaliif yeroo koo iddoo biraatti dabarsaa maaliif wanta hin taaneen gubaa beekaa iskiilii kee akka itti diiveloop gootu nama si godhuudha. Isa kana immoo waan baay'ee irraa baratta kallattiinis kallattiinis inni kun waan baay'ee dubbatamuu danda'a. Kanaaf iyyuu galoo sin jaaladhaa sin kabajaa si waliin carraa hojjechuun argadhetti immoo baay'een boonaa galatoomii kana caalaa cimii itti fufiin sin jedha. Thank you. Galataan garuu viidiyoo kana waraabamee ediitii ta'ee booda gaafa argu maaltu akka itti dhaga'amu reakshinii isaanis arguun barbaada. Filannoon kee hunduma maal haa ta'u? Sababa barbaannee waan kana nama ariifachiisaadha. Ani bilbilumoo Saamiin bilbil meeti. Saamiin bilbilii fi ta'u Maal jedhamu bilbilee? ariifachiisaadhaan tokko yookaan mallatteessi deemi jedha. Dirqama har'a ga'uu qaba waan ta'eef jedha. Deddeebisaa. Kan hunda lamaanii maan dhuftaana rakkisaadha baay'ee. Isayyuu Baay'ee deeme malee saatiin Organama waan hin danda'amneedha. Keekichuun baraama. Maarree? Hin bareedu isayyuu irratti qophoofnee boritti. Har'a diimnee bor kabajna. Siriistuu isaa irra dhuun qaba jedhetti. sagaleetti dabale. Maalitti? Dhuma maal taate? Bitaatti galeetu dhiise. Kaasa malataa beekama nama. Organama waan hin taane inni akka organama galuutti yaadamu. Maal goon? Kala biraan qabna. Maa guyyaana baramaa akkasii. Sarpiraayizii goone ni sarpiraayizii goone. Kolfiin maaloo? Nama maata akka dhufutti waan eegaa turreetti yaadne waan akkasii. Yoo dhufe haa dhufu yoo dhufu baate immoo bakka boru goona akka maal goona. Qollofnee baanee iddoo. Qollofnee hojii itti adeeminuuti yoo dhufe bakka sarpiraayizii goona. Inni futaanan qooma. Amma danda'amutti. Baay'ee nama dhiba. Kaa'ame ka'e. Egaa amma biiroo geenyarraa sagaleen isaanii hin jiru suuta jennee balbala bannee anyways akkamitti bartan akka dhufe Erbiitu. Saami! Maami! Galuun dhufeera. Amma karaa fuudhaa daldalaa ta'e hodhaa kun argi. Daddafi. Eessa jiru?
Nyaata beeka. Nice. So baay'ee natti toleera. Egaan sarpiraayizii kana sirratti dhoosufan ture mataa irratti na dhoostanii. Hundaafiyyuu shira. Innis waan si gaafachuu barbaadu gaaffii hundee keenyaadha jedhee yaada. Shira kan biraa. Shira kan biraa. Ati hin dhufu kanatti jette beekteetudha moo maal dhageesseetudha itti qophooftee maayikii godhattee bareech. Waan dhugaaf sokkatti qabate. Waan kunoo. Akka sagantaa qopheessitanii dhagayeera. Oduun biliqxee baatee jirti. Nama qaba. Sigajuudha osoo hin taane waan baay'eedha qaba. Kana yeroo qopheessitan waan meeqa jira gurra nama maal tura mana keessan biiroo keessan maal tura dhufnuun nu waamtanii waan baay'ee jira na qaqqabaa. Gaafa isa dhaga'uunis beekan akka hin dhufne isinitti himee gidduutti immoo bakka hojii keessatti dhufee ishee kana sagalee dhageessee gammachuu keenya jalqabnee ture. Egaa durfameera. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu nuti baay'ee naanii turre utuu eermiin achi bahee hin argine turre isni gara hojiitti deemuuf turre. Qofaan keenyan kabaja. Qofaan kabaja daawwattoota keenya immoo kabajanii akkasitti bareechitanii daawwattoota keenya galateeffachuudhaaf qophii gootaniif baay'ee isin galateeffadha. Galatooma ulfaadha. Yeroo darbes ji'oota muraasa dura gaafa 50 galee na yaadadha. Kanaaf waaqa waan isin gootan jechuudha. Baay'ee gammannaa isa guddicha immoo gaafa morru kun akka dogommatiitti dhutaa sabiskiraayibaroota 50 keenyan gaafa 100 taanu kana gaafa asumaaniyyuu galatoomaa jechuun ni jaalladha. Har'a sirra deebi'ameera. Daawwattoota keenya yuutuubiin keenya 100 galeera. Carraa kanaanii namoota sabiskiraayibii nu gootan nu hordoftan hunda keessaniin baay'ee galatoomaa hirmaannaa keessaniin tumsa keessaniin 100 geenyerra amma immoo deemsi gara 500tti. Baay'ee nutti toleera. Sanuu yeroo gabaabaa keessattidha. Odeensiin keenya nu amanee nu jaallatee nu hordofee 100 waan nu geessisaniif galatoomaa isaan jechuun barbaada. Ammas warri sabiskiraayibiin godhin ilaalaa jiranii sabiskiraayib akka isaan godhan gamanumaan dhaamsan dabarsaa. So kanadhaa baay'ee gammadeera. Dhugaa dubbachuuf namoota sabiskiraayibii godhan nu ilaalan caalaa namoonni sabiskiraayibii godhan nu caalan algooriizimii keenya irraa namoota baay'eedha. Iskiriinirra isinii godha. Carraa kanaan namoonni sabiskiraayibii osoo godhin nu ilaalatee jirtanii sabiskiraayibii godhaa. Akka inni immoo jalqaba jedhee namoonni viidiyoo kana jalatti koomentii gootanii koomentii keessa laayikii guddaa argate tokkoffaadhaa amma sadaffaatti badhaasa qabna 2,000, 1,000 fi 500 isin badhaasne jechuudha. Gamanumaan koomentii gaarii ta'e barreessaa laayikii guddaa argadhaa. Maasitti dhaga'ama. Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Yeroo gabaabaa keessatti 100 gallee yeroo darbes 50 yeroo kabajnu waggaa kana dhuma irratti immoo 100 galuu qabna jennee turre akkasuma 100 galleerra. Qaamsaan asuma naamu albee kana ka'a. Maaliif 100 yoo galla waan ta'eef kanuma murraa. Kanaaf odeensota keenya follow nu godhan hundaan gammachuun keenya gammachuu keessan haa ta'u jecha deemsitti fufa. YouTube keenya irraa sagantaalee bashannansiisoo adda addaa fi barumsa gurguddaa kennan baay'ee argachuu waan danda'aniif dhufanii tuni sabiskiraayibii akka godhan warri hin goones sabiskiraayibii akka godhan gamanumaan dhuguma dubbachuuf gammanneerra har'a 100 kabajaa irraa waggaa har'a ammoo maaltu beeka 100 miiliyoona tokko kabajuu dandeenya. Asumaan yuutuubii kalaqan haala gaariidhaan hojjechaa jira. Hojii adda addaa keessattuu diraamaa araddaa haala adda ta'een kwaalitii guddaadhaan hojjechaa jira. Gara yuutuubii keenyaa dhufanii diraamaa araddaa fi poodkaastota adda addaa argachuu ni danda'u. Kanaaf sabiskiraayib godhaa warreen sabiskiraayib hin goone akkasumas tiiktookii keenya asumaan 350 ol qabna. Kanaaf fooloo nu godhaa jechuun barbaada. Dhaggeeffatoonni waan kana. Kanaa galatooma. Asumaan immoo foolorsoota keenyaan sabiskiraayib warra nu gootanii nu daawwattan galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akka guyyaa har'aa kana kabajannu
sintunoo wajjiniin ta'e sintunu jajjabeessee guyyaa har'aa kanarraa akka geenyu nu godhe kanuma caalaa immoo cimtanii hiriyoota keessaniif sheer gootanii akkammoo gara 500 gara miliyoona tokkotti wajjiniin ceennu isiniin jechuun barbaada. Warroonni immoo amma ammaatti immoo sabiskiraayibiin godhinis ilaalaa jirtan asumaan sabiskiraayib gochuu keessanis cheekii godha. Galatoomaa isiniin jenna. Waggaa har'aa immoo fooloorsii 500 amma miliyoona tokkotti nan eega. Galatoomaa. Gedi Soundman Earphone kee godhattee waan Egaa harri guyyaa gammachuu keenyadha. YouTube keenya subscriberii 100 galleerra waaqayyo nu gargaare. Isa kanaaf immoo subscriberoonni keenya maatiin kalaqan galatoomaa jechuun barbaada. Akkuma karoorfame immoo waggaarra 500 galla jedhee yaada. Warri viidiyoo kana daawwachaa jirtanii subscribe, like, share hiriyoota keessaniif gochuudhaanii warri maatii kalaqan hin taane akkasaan maatii kalaqan ta'an afeeraa galatooma. Maammee galatoomii, Ermiyaas galatoom, Saamii, Addoo, Geedii, ulfaadhaa ogeessonni kaameeraa galatooma. Namoonni nu wajjin hirmaatan dhaabbata keenya wajjiniin hojjetan hunduma isaanii galateeffachuu barbaanna. Gara dhumaatti immoo isin jabaadhaa. Waggaa kana hojii baay'eetu nurraa eegamaa daawwattoota keenya waan qabnuun waan dandeenyuun gammachiisuudhaa fi yeroo itti kutannoodhaan hojjennudha. Barri kuni waaqayyo immoo nu gargaaree bara kanaa nuuf bara gammachuuti. Bara waan baay'ee itti nu milkaa'aa jirudha. 100 galleerraa araddaan gaariitti nu deemaa jira. Immoo sagantaawwan itti aanu kalaqnee hawaasa keenya biraan yeroo itti geenyudha. Kanaaf mudhii keessan hidhadhaa. Sabskraayibii godhaa jechuu dhubaamte. Mudhii keessan hidhadhaa. Baay'ee sin jaalladhaas hojii waan hojjedhuuf natti tola. Tiimii biraa wajjiniin hojjennu hunduma isaanii wajjin hojjechuu keenyaaf nuyi akka manaatti hunda isaanii hin galateeffannaa. Daawwattoota keenya nu daawwattan ammas nu hordofuun dhiisina. Yeroo dhiyootti immoo waan baay'ee waan haaraa qabannee dhufna. Egaa amma gara keekii muruutti dabarra. Mee. Opa. Idea.